Oduu cabsaa Aab Habta Maariyaam jedhama. Sinodosii sabaa fi sablammootatiin kutaa lallaba Gujii lixaatti ramadamee ture. Dheengaddaa jarri dhiifama gaafatee deebi'e jettee baay'ee ho'istee miidiyaa isheetti naannessaa kan oolte fi nama akka nama inni dhiifama gaafatee fakkeessuun miidiyaa irratti dhiyeessaa turan jechuudha. Dubbichi akkana. Aab Habta Maariyaam osoo dhukkubsatanii yaalaaf gara mana yaalaa deemaa jiran humnoota hin beekneen yookaan immoo sinodosii durii Itoophiyaatiin humnaan ugguramuudhaan gara miidiyaa sanii fudhataman. Achiin akka isaan dhiifama gaafatanii fakkeessuun erga miidiyaa fi fiilmii ofii ittiin dalaganii booda gadhiisan. Har'a kunoo gara sinodosii Oromiyaatti deebi'uudhaan yaada isaa kennee jira. Yaada isaatii fi ibsa sinodosii Oromiyaa qabannee isiniif dhiyaannee irraa viidiyoo kana irratti ibsa sinodosiin Oromiyaa Abiyyi wajjilleen wal mari'atanii fi ibsa hedduu kan of keessa qabate waan ta'eef viidiyocha hanga dhumaa ilaaluu akka hin daganne jedha. Gara viidiyoo. Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti sinodosii qulqulluu Oromiyaa fi sabaaf sablammoota irraa ibsa laatan. Manni Kiristaanaa qulqulleettiin durii jalqabdee qorumsa keessos ta'ee qorumsa alaa ni qabdi ture. Robaayee kan wal'aansoon isaa ulfaatu qorumsa alaatii mannaa qorumsa keessoo ture. Haa ta'ullee malee qorumsoota ishee qunnaman dhugaan akka gaachanaatti ishee marsaa ceetee jirti. Gaaddisa Waaqa hundaa danda'u keessa bultee jirti. Bitaas ta'ee mirgaan diinota ishee kiitila lafaan dhooftee jirti. Yeeyyii fi bofa, leencaa fi jawwee dhiittee qajeelaa har'a geessee jirti. Bara keenyattis rakkoon keessoo kuni mana kiristaanaa garmalee raasaa jira. Keessattuu tibbana ergama duukaa bu'ummaa raawwachiisuudhaa fi hunda hammachuu mana kiristaanaa mirkaneessuudhaan tokkummaa mana kiristaanaa cimsuudhaaf eebbifamuu abbootiidhaan muudame episkooposotaa raawwatee ilaalchisee muudamtoota mana kiristaanaa fi namoota dhuunfaa tokko tokkoon jeequmsi uumamaa jiru garmalee nu gaddisiisee jira. Gochi ergama mana kiristaanaa gufachiisuu kan akkanaa qaama alaa yookaan dhugicha qaama nubatiin irraa mana kiristaanaa otoo qunnamee baay'uma nama ajaa'iba. Warra gonfoo godhatanii hoolota eeguudhaaf aangoon isaaniif kennameen hojiin babal'ina mana kiristaanaaf fayyadu abaaramuun isaa manni kiristaanaa warra ishee diiguuf hamoommatan harkatti kufuu ishee kan agarsiisudha. Ilaalchi keenya kun immoo mana kiristaanaa warra keessodhaa ishee diigan kanneen irraa kan ishee baraaru waan ta'eef haga fiixeetumaatti akka dhiibbannu jabina nuuf ta'a. Imalli kuni bilisummaa uummata Israa'eliin imala wal fakkaatudha. Dhufuu baay'ee darbuun dirqama waan ta'eef sababa kanaan qoramuun keenya waan hin hafnedha. Bu'uura kanaan garbi Eertiraa nama sodaachisuu danda'a. Waaqayyoon garuu garba ni biqilsu gogsee lafa jabaataa taasisa. Mojiin Qaadees namatti toluu baachuu danda'a. Garuu akka nu eeguu fi Waaqayyoon iddoo nuuf qopheessetti akka nu galchu kan nuuf ergamaan Waaqayyoo halkan ifaan guyyaa duumessaan nu qajeelcha. Samiirraa dhangaa kattaarraa bishaan nu burqisiisa. Arjummaa Waaqayyoo kana keessa darbaa kan sodaatanii fi duubatti deebi'an akkasumas cooma biyya Misraa warri dhara'an hin dhabaman. Sababa dharraa coomaatiin eenyummaa fi amaloota mana kiristaanaa gananii mormitoota keenyatti warri makaman ni jiraatu. Kunis ta'ee mana kiristaanaa faayidaa siyaasaa fi diinagdee dhuunfaa isaaniitiif farboonota oolchanii fi uummata Waaqayyoo gadhiisuuf gara jabaattotaa fi diddoota hin sarmine harkaa imalli ittiin bilisa baasnu itti fufa. Kanaaf abbootiin muraasni isaanitti makamuu isaaniif mormitoonni gammachuu taasisan waan tokko beekuu qabu. Innis qabsuurri keenya foonii fi dhiiga waliin otoo hin taane mormitoota keenya kan hidhachiisu diiyaabiloos wajjin waan ta'eef inni ammoo kan hin rafnee fi akka leencaa kan liqimsu barbaacha kan jooru waan ta'eef qorumsichi muraasa jilbeeffachuun isaa waan hin oolle akka ta'edha. Haa ta'ullee malee kaayyoon kuni kan Waaqaa waan ta'eef Iyyaasuu fi Kaaleeb qoftu otoo hafanii malli keenya galma ga'a malee gargar hin citu. Kiristoos Yesuus fooniin biyya lafaa kanarra yoo deddeebi'u duukaa bu'oota walitti qabe keessaa Yihuudaan maallaqaan mookfamee gooftaa gurguruun isaa hojii fayyinsaa Kiristoos hin gufachiifne.
qulqulluun Phexrosis yeroo murteessaa irratti gooftaa isaa hin beeku jedhee ganuun isaa fayyinsa gooftaa Yesuus Kiristoos jira diiyaabiloos diiguudhaaf mul'ate hin dhaabu. Haaluma wal fakkaatuun hojii fayyinsaa kanarratti kan hundoofte mataan ishee Kiristoos kan ta'e manni kiristaanaa Kiristoos isa fannifame lallabuuf tajaajilli ishee raawwatte jaalala maallaqaa fi gantummaa abbootii muraasaatiin battalaaf illee hin gufatu. Sababa Yihuudaan deemeef tajaajilli ergama duukaa bu'ummaa otoo hin gufatin bakka Yihuudaa Maatiyaas tokko otoo hin taane Maatiyaasonni Kiteelli bakka ni dhuufamu. Bara tajaajila qulqulluu Phaawulosittis jaalala addunyaatiin kan booji'ame Deemaas Phaawulosis ta'ee duukaa bu'oonni dhugumatti isa hordofan imala isaanii sababa Deemaasiin addaan hin kunne. Kanaaf Deemaas jaalala Kiristoosiif mannaa jaalalli magaalaa Tasalonqee isa hawwate oduun jedhu Deemaasota irraa akka of eeguu qabnu yoo nu akeekkachiiseen ala duubatti nun deebisu. Ajandaan kuni ajandaa abbootii muraasaa qofa miti. Ajandichi ajandaa lubootaa, daaqonotaa fi barsiisotaa akka waliigalaatti ajandaa tajaajiltoota mana kiristaanaati. Ajandaan kun ajandaa sabaaf sablammoota afaan isaaniitiin barsiisuu qabnudha. Ajandaan kun muudamtoota mana kiristaanaa fi kitaabolee mana kiristaanaa irratti sababa arrabsameen mana kiristaanaa keessaa Oromoo godaaneef ajandaa laayyoo miti. Ajandaan kun ajandaa uummataati. Uummata keessaa mana kiristaanaa ala dhaabbilee amantii kam keessayyuu kan jiraatu afaan isaatiin akka tajaajilu kan itti ajajamnee fi gara isaatti akka ergamu qajeelfamni ergamummaa kan nuuf laatamedha. Kanaafuu garee muraasni waan ba'aniif ajandaan hafu yookaan duubatti deebi'uu hin jiru. Aarsaan kanfalamuu qabu lubbuullee yoo ta'e kanfalamee galma ni ga'a. Kanneen hundi ta'anii warra nu mormanis ta'e warra nu ganan ija jaalalaa fi gara laafummaadhaan isaan ilaaluu feena. Tarii akka Phexros gaabbanii kaayyoo itti kakatanii fi wareeganiif yoo deebi'uu ta'e akka deebi'an isaan kadhanna. Gama birootiin karaa adda addaatiin kan nu maddii dhaabbattan dursinee bu'uura ibsinee malli keenya duubatti kan hin deebine ta'uusaa beektanii propagaandaa sobaa mormitoota keenyaatiin otoo hin raafamin bakka jirtanitti cichitanii akka dhaabbattan, bakka jirtanitti qabeenya mana kiristaanaa akka eegdan, jaalala waliif qabdan akka jabeessitanii fi hunda waliin nagaadhaan akka jiraattan isin gorsina. Warra seera cabsanis ammoo qaama mootummaa ilaallatutti akka gabaastan isin beeksifna. Abbootii gananii ba'aniinis otoo isinitti hin dhagahamin inni tokko isa biroo jabeessaa, isa duraarra amma jabaachaa wal jabeessaa jireenya hafuurawaa fi tajaajila keessaniin akka cimtan isinitti himna. Dhumarrattis qorumsuchis itti fufaa, imalli keenyas itti fufaa, injifannoon fannoo ammoo mana kiristaanaa duukaa buutuu kan hundaa tokkittii fi qulqulleettiif ni ta'a. Waaqayyoonis iddoo nuuf qopheessetti nu galcha. Guraandhala 7 bara 2015 Finfinnee Itoophiyaa. Waaqayyoon biyya keenya nuuf haa eebbisu.